Injifannoon akka Oromootti arganne injifannoo tolaan as ga'e miti. Injifannoo gatii qaaliin argamedha. Obbo Amansiis Addunyaa amante. Injifannoon akka Oromootti arganne injifannoo tolaan as ga'e osoo hin taane injifannoo gatii qaaliin argamedha jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina damee magaalaa Shaashamannee Obbo Amansiis Addunyaa amante. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Malkaa Sirbaatti mariin haala yeroo fi sosochii dhimmoota misoomaa nageenya guddinaa fi jijjiirama biyya keenyaa irratti xiyyeeffate dargaggoota aanaalee kutaa magaalaa Malkaa Sirbaa hirmaachisuun gaggeeffameera. Bulchaan bulchiinsa kutaa magaalaa Malkaa Sirbaa Obbo Tashoomaa Muhammad misoomnii fi nageenya akkasumas biyya obbolummaan keessatti dagaage ijaaruuf qoodni dargaggoonni qaban daraan olaanaa ta'uu kaasuun sirna diimokiraasii hirmaachisaatiin dargaggoonni hojjetanii keessatti fayyadamummaa isaanii akka mirkanaa'u gochuuf xiyyeeffannoon mootummaan jijjiiramaa eegalee hojjechaa jiru guddaa ta'uu himaniiru. Maricha kana kan dursan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina damee magaalaa Shaashamannee Obbo Amansiis Addunyaa amantee gama isaaniitiin injifannoo gurguddoo akka biyyaatti arganne keessatti ga'een dargaggootaa olaanaa ta'uu kaasuun nageenyii fi misoomni callisee kan mirkanaa'u osoo hin taane hirmaannaan lammiilee hundaa murteessaa ta'uu fi ga'een dargaggootaa ijaarsa biyyaa misooma hunda galeessaa fi aadaa siyaasaa hirmaachisaa lafa qabsiisuun biyya badhaate uumuu keessatti qaban guddaa ta'uu kaasaniiru. Paartiin badhaadhinaa hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa gama hundaan akka cimuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jiras jedhame. Kanumarraa ka'uun magaalaa Shaashamanneetti mariin sosochii gurmuu dubartootaa paartii badhaadhinaa qindeessummaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii Lixaatiin qophaa'ee gaggeeffame. Barreeffamni ka'umsaa mariif ta'u gaafatamtuu gurmuu dubartoota magaalaa Shaashamannee Aadde Alamnash Gannaatiin dhiyaachuun mariin taasifameera. Itti gaafatamtuun gurmuu dubartootaa paartii badhaadhinaa godina Arsii Lixaa Aadde Makkiteetiraa haasawa taasisaniin godinichatti hojiileen fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessan hedduun hojjetamaa jiraniin milkaa'innoonni hedduun gama hawaas dinagdee fi siyaasaatiin galmaa'aa jiraachuu himan. Hirmaannaan dubartootaa jijjiiramaa as gama hundaan cimaa jiraachuu eeruun dubartoonni dinagdeen akka of danda'anii fi hirmaannaa fi fayyadamummaa isaanii akka cimuu fi kan hojjetamu ta'us himaniiru. Itti aanaa kantiibaa fi itti gaafatamaan damee dinagdee bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Dr. Firaa'ol Oddeessaa akka jedhanitti badhaadhinni biyyi keenya qabattee fi hawwinu milkeessuu keessatti ga'een dubartootaa olaanaadha jedhan. Hirmaannaa dubartootaa gama hundaan akka cimuuf biyyi keenya gara fuulduraatti akka tarkaanfattuuf dubartoonni adda durummaan gumaacha taasisaa jiraachuus eeraniiru. Godina Arsii Lixaa fi magaalli Shaashamannee oomishaa fi oomishtummaan sadarkaa biyyaatti kan beekamtuu fi oomisha kana daraan cimsuufis hirmaannaa dubartootaa olaanaa ta'uu himaniiru. Ijaarsi sirna diimokiraasii akka lafa qabatuu fi galma ga'iinsa isaatiif utubaa ta'uun dubartoonni ga'ee isaanii akka baachuu qabanis dhaamaniiru. Bulchaan bulchiinsa godina Arsii Lixaa Obbo Ahmed Hajji ergaa dabarsaniin hirmaannaan dubartootaa gama hawaas dinagdee fi siyaasaatiin akka dhugoomuuf paartiin keenya xiyyeeffannoon hojjetaa jiraachuu himuun Itoophiyaa hirkattummaarraa gara oomishtummaatti ce'aa jirtu utubuu keessatti ga'een dubartootaa olaanaadha jedhan. Dubartoonni qabeenya miiliyoonotaan horachuun dinagdee biyyaa guddisuu keessattis gumaacha taasisaa jiraachuu fi karaa ijaarumsa isaaniitiin gurmaa'uun rakkoolee hawaas dinagdee isaanii furachuuf akka danda'anis caalmatti hojjetamuu akka qabu dhaamaniiru. Filannoo bara kanaa haqa qabeessaa fi diimokiraatawaa akka ta'u gurmuu dubartootaa cimsuu fi ijaarsa dubartootaa lafa qabsiisuuf hojjetamuu akka qabus dhaamanne. Gorsituun biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa fi koreen hojii raawwachiistuu gurmuu dubartoota Oromiyaa Aadde Saadaa Usmaan ergaa dabarsaniin gurmuun dubartoota Oromiyaa sadarkaa biyyaatti paartii keenya utubuu keessatti ga'ee olaanaa baataa jiraachuu himaniiru. Gurmuun kun miseensota miiliyoona 1.5 ol horachuun hojiilee misoomaa fi hawaas dinagdee biyyaa milkeessuu keessatti gumaacha taasisaa jiraachuu eeruun jijjiirama as bu'aalee akka biyyaa fi naannootti argaman keessaayis dubartoonni caalmatti fayyadamaa jiraachuu kallattiiwwan paartiin keenya kaa'e milkeessuuf ga'een dubartootaa olaanaa fi adda durummaanis hojjetaa jiraachuu himaniiru. Sochii kanaanis miseensonni gurmuu dubartootaa magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii Lixaa hojiiwwan hawaas dinagdee fi siyaasaa milkeessuu keessatti qindoominaan hojjechuu akka qabanis dhaamaniiru. Sosochii kana sababeeffachuunis dubartoonni godina Arsii Lixaa fi magaalaa Shaashamannee qarshii miiliyoona 10 ol baankii siinqeetti qusataniiru.